Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu biizinasii sa'a kanaa isinitti himnaa oduu biizinasii waliin anguddataa jamaati. Baasii doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 55 naannoo Beenshaangul Gumuzitti ijaarsi piroojeektii misooma warqii Kurmuk eegale. Sirna ijaarsa eegalsiisu piroojeektii kana irratti ministeerri albuuda fi boba'aa Injiinar Taakkalee Uumaa fi pireezidaantiin naannichaa obbo Ashaadlii Huseen argamaniiru. Warshaan oomisha warqii kunis wayita hojii eegalutti waggaatti warqii kiiloogiraama 7,500 oomisha jedhameera. Ijaarsi piroojeektichaa waggaa tokkoo fi walakkaatti xumuramuun hojiitti akka galu ibsamee jira. Lammiilee 750 carraa hojii akka uumus kan himame. Naannoo piroojeektiin kun itti ijaarame albuudni warqii baay'inaan waan argamuuf piroojeektootni biroos gara fuula duraatti ni ijaaramu jedhameera. Piroojeektiin kun oomisha warqii biyyattii dabaluun galii biyyattii akka fooyyessu Injiinar Taakkaleen ibsanii jiru. Dhaabbanni nyaata fi qonna addunyaa fi koomishiniin gamtaa Afrikaa waliin ta'uun sirna daldalaa biyyoota Afrikaa jidduu jiru guddisuun wabii nyaataa akka mirkanaa'uuf seera haaraa waloon baasan. Seerri haaraan kunis rakkoo sirna daldalaa damee qonnaa keessatti mul'atu furuun guddina dinagdee amansiisa fi itti fufiinsa qabu ardii Afrikaa keessatti fiduuf gargaara jedhameera. Rakkoon ardii Afrikaa keessa jiru furuun dabalata ce'umsa industirii qonnaa keessatti gahee olaanaa akka bahu ibsameera. Baatii amajjii darbee waliigalteen ardii Afrikaa giddugala daldala walabaa taasisuu Afrikaan sirna daldalaa addunyaa irratti akka dorgomtu kan gargaaru ta'uun ibsameera. Gargaaraan Daayireektara olaanaa dhaabbata nyaata fi qonna addunyaa obbo Abbabee Haayila Gabriel, Komishinarri Gamtaa Afrikaa Joosef Saakoo fi Daayireektarri olaanaa daldalaa walabaa naannoo Afrikaa Waam Keelmaanee ibsa waloon kennaniin seerri haaraan sirna bittaa fi gurgurtaan oomishaalee nyaata irratti beekuun dinagdee amansiisaa kan uumuu danda'udha jedhaniiru. Ejensiin bittaa fi qabeenya mootummaa duula qabeenya mootummaa galmeessuu tibbana gaggeessaa jiruun milkaa'uu beeksise. Hooggantootni manneen hojii mootummaa duula qabeenya mootummaa galmeessisuu irratti gahee olaanaa kan ba'an ta'uun himameera. Baatii Heeblaa irraa eegalee amma kamisa sa'aa duraatti konkolaattotni 2,000 fi meeshaaleen garaagaraa akka galmaan Daayireektarri olaanaa ejensii bittaa fi qabeenya mootummaa obbo Aajii Ibsaa himanii jiru. Iddoo kanatti wal geennee waa'ee qabeenya mootummaa galmeessuu irratti marii gaggeessineeti jirra. Marii kana irratti haala baay'ee miidhagaa ta'een parsentii 95 ol karaa ta'uun galmaa'eera. Galmeen kun xumuramee itti deemee jira. Sodaandee kan turellee manni hooggantoonni mana hojii qalbii hin kennaniif jedhaa ture. Haa ta'u malee hooggantoonni hunduu xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan galmeen kun parsentii 95 olii baay'ee kan milkaa'e ta'ee argamee jira. Milkii kanarraallee kan ka'e konkolaataa gara 2,000tti dhiyaatu hanga kaleessa waaree boodaatti. Kun waaree boodaan laallatu hanga kaleessa sa'aatii 6 kan jiru keessatti kan galmaa'e kan isinitti himu. Kaleessa waaree boodaa fi kan addaa as keessatti ragaa kana keessatti hin hammatamne. Kanaaf konkolaataan gara 2,000tti dhiyaatu, maashinariin gara 200tti dhiyaatu, sibiilli cicciramaan kun gara 1,700 kan ta'u, motorsaayikila gara 40 kan ta'u, laaptooppii gara 2,200 kan ta'u, deeskitooppii gara 1,800 kan ta'u, fotokooppii maashinii gara 500 kan ta'u fi piriintarri gara 1,300 kan ta'u, akkasumas kompiitarri 1,000 gara 600 kan ta'u galmaa'eera. Qabeenya galmaa'eerraas galiin birrii biiliyoona 1 ol ni argama jedhamee eegama. Meeshaaleen galmaan kunneen kan tajaajilaaf oolan gara hojiitti, kanneen hin tajaajille ammoo calbaasiin kan gurguraman akka ta'e obbo Aajiin ibsaniiru. Egaa galmee kanarratti qabeenyi kunneen gana addaan ba'a jechaadha. Hojii ogeessaatiin kan hojjetuu fi kan hojjanne addaan ba'ee kan hojjechuu hin dandeenye tootaalii gara caalbaasitti deemee kan gurguramu yoo ta'u, kan hojjechuu danda'u immoo mana hojii heddummaterraa gara mana hojii hin qabneetti kan darbu ta'uu isaatti isinii mirkaneessuu danda'a. Al darbeekaa dinagdee asirraa qarshiidhaan gara biiliyoona 1 hin arganna jennee ilaalle ammaan tana qabeenya kana hundarraa yoo ta'an konkolaataa qofarraallee qarshiin kun argamuu akka danda'u waan ta'eef kanaaf duulli keenya kan milkaa'e waan ta'eef milkii kanaafillee hooggantoota mana hojii 190 federaalaa hunda baay'ee galatoomfachuu barbaada. Ulfaadhaa isaanii jechuu barbaada. Godina Arargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Baabbileetti
Dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoorraa eebbifaman hojiitti galchuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Bara kanas piroojeektoota birrii miiliyoona 37 oliin hojjetamaa jiran irratti dargaggoota gurmeessuun fayyadamoo taasisaa jiraachuu beeksiseera. Mangistuu akkumaa dabalata qaba. Dargaggoonni godina Harargee Ba'aa bulchiinsa magaalaa Baabilleetti waldaan gurmaa'uun hojii garaagaraa irratti bobba'an fayyadamoo ta'aa jirra jedhan. Dargaggoonni hojii daandii kobilee fi miidhagina magaalaa irratti hojjetaa jiran kunneen ofii isaanii irra darbanii hojii dhabeeyyii magaalattii fi carraa hojii uumaa akka jiranis himaniiru. Hojii dhabeeyyii abdii hin qabne turre jechuudha. Amma garuu carraa hojii ofii keenyaafis uumne maatii keenya ittiin jiraachisaa. Guyyatti namoota 16 oliif guyyatti jechuudha. Guyyatti namoota 16 oliif carraa hojii uumuu dandeenyee jirra jechuudha. Carraa bulchiinsa magaalaatiin nuuf uumameen jechuudha. Bu'aa bareedaa argachaa jirra. Bu'aa argannurraa immoo meeshaa kanaaf kan dhiyeeffannee bu'aa argannirraa maashina kanatti bitannee ittiin hojjechaa jirra. Amma nama 15 uumnee jirra. Kan miseensota alatti dhaabbii ta'e jiru. Dhaabbii nama 15 uumnee jirra. Miseensota nama 10 wajjin. Kana akkasitti hojjechaa jirra. Ganaa akkasitti itti fufnee itti deemnaa jechuudha. Si boodallee hojii kanatti karaa sadarkaa guddinaatti ittiin deemaa jirra jechuudha. Waldaaleen piroojeektoota magaalittii irratti hojjetaa jiran kunis gara fuulduraatti ciminaan hojjechuun gara sadarkaa itti aanutti ce'uu fi hojjechaa jirras jedhaniiru. Gara fuula duraatiif amma sadarkaa 9ffaadha kan ittiin ijaaramne jechuudha. Fuula duraaf garuu sadarkaa tokkoffaa kontiraaktara sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaaf kan hojjechaa jiru jechuudha. Sadarkaa keenya fooyyessaa, kaapitaala keenya fooyyessaa, sadarkaa magaalaatirraa kaanee godinaa fi naannoo fi hanga biyyaatti kontiraaktara sadarkaa tokkoffaa taanee itti fufuudha jechuudha kaayyoon keenya fuula dura. Kantiibaa ittaanaan bulchiinsa magaalaa Baabbillee obbo Mohaammed Jamaal bara kana akka magaalichaatti dargaggoota 1200 carraa hojii dhaabbii fi yeroo uumuu fi karoorfame keessaa dargaggoota 950 oliif carraan hojii dhaabbii fi yeroo uumameera jedhan. Bara kana akka magaalaa keenyaatti dargaggeessa dhaabbiidhaan nama 300 carraa hojii ni uumna innetti qabanne raawwiin keenya immoo 252. Carraa hojii yeroodhaatiin nama 900 carraa hojii ni uumna innetti qabanne raawwiin keenya 700 jechuudha. Kun kallattii fuula duraatti xiyyeeffannee iddoo itti deemnu iddoon dargaggeessaa irratti bal'inaan hojjechuudha xiyyeeffannoodhaan nuus qabannee akkaatuma magaalaa keenyaattiin fayyadamummaa dargaggoodhaaf mirkaneessuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Qabatamaanis akkuma isinis lafatti buutanii ilaalaa turtan san magaalaa keenya keessatti hojii hojjetamu hunda dargaggeessaaf dargaggoota qofaatu hojjeta. Kontiraaktaraaf kennuun hin jiru. Piroojeektii hojjennu magaalaa keessatti nuti dargaggeessaaf kenna malee kontiraaktaraaf kennuun hin jiru. Dargaggeessa dhaabbilee barnootaatiif ammas dursi kan namaaf nu biratti. Akka bulchiinsa magaalaa Baabilleettis bara kana piroojeektoota 23 birrii miiliyoona 37 waliin hojjetamaa jiran irratti dargaggoota dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa eebbifaman gurmeessuun hojjetamaa akka jirus obbo Jamaal dabalataan himaniiru. Piroojeektoota 23 kan birrii miiliyoona 37 waliin hojjetamaa jiru magaalaa keenya keessatti hojjechaa jirra. Gosoota piroojeektii akkuma isinis ganama daawwachaa turtan san daandii keessa, daandii cirrachaa, daandii koobiliitii fi iddoo giddugala dargaggooti oolmee dargaggoodhaatti hojjechaa jirra jechuudha. Piroojeektiileen kun waliigala baasii birrii miiliyoona 37 hojjetamu jira. As keessatti immoo hojjechuu qofa osoo hin taane piroojeektiin kun dargaggeessaas karaa guutuu ta'een fayyadamaa godhu jira. Akkamitti fayyadamaa godhu jira jennee yoo ilaallu magaalaa keenya keessatti dargaggoota dhaabbilee barnootaa yuunivarsiitii garaagaraa irraa ba'an gosa ogummaa isaaniitiin walitti gurmeessineeti waldoota 23f carraa hojii dhaabbii fi yeroodhaa uumneeti jirra jechuudha. Akka bulchiinsa magaalaa Baabilleetti hirmaannaa dargaggoonni misooma irratti qaban cimsuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus ibsameera. Kabajamoo daawwattoota keenyaa odeeffannoo biizinasii maddeen alaatii argannetti wayita dabarru bara faranjoota 2021 kurmaana jalqabaatti dinagdeen chaayinaa dhibbeentaa 18.3 guddachuu ejensiin giddu gala istaatiksii biyyattii beeksise. Bara darbe kurmaana jalqabaatti sochii weerarri vaayirasii koronaa ittisuuf taasifte walqabatee dinagdeen chaayinaa dhibbeentaa 6.8 hir'ina argisiisee ture. Haa ta'u malee sochii daldala alaa irratti taasifteen dinagdee biyyattii dandamachuun ibsameera. Chaayinaan bara faranjoota 1992tti guddina dinagdee olaanaa kurmaana kanaan wal fakkaatu galmeessiftee akka turte ibsameera. Bara kana baatii bitootessaatti daldalli biyyattii waliigalaa kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalamu caalmaa dhibbeentaa 34.2 qaba jedhameera. Bara faranjoota 2021tti chaayinaan dinagdee ishee dhibbeentaa 6 guddisuuf karoorsitee hojjechaa jiraachuu CGTN gabaaseera.
Kabajamoo daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii sa'a kanaaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biizinasii waliin guddataa Jamaan ture nu daawwachuu keessaniif galatooma. Taaddesee